Akkam jirtu hundi keessaniyyuu nagaan koo isiniif haa ta'u. Akkam isin nagaa keessanii akkuma beektanii kun viidiyoo koo isa lammaffaadha. Viidiyoo isa kanaan dura gadhiise irratti namoonni ilaaltan jiraachuu dandeessu. Amma kanatti illee viiyuun qabu akka isin deemtanii naa ilaaltaniif illee nan barbaada. Viiyuun isaa badaamne dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko ta'ee waa tokko viiyuun qabu. Kanaafuu immoo abdiin kutuun nan hojjedhaa biloogii afaan oromoodhaan immoo ittuma fufa. Viidiyoo koo lammaffaadha kuni akkam bakkee iddoo baay'ee isinitti nan agarsiisa. Waan baay'een hojjedhee abdii qaba. Kanaafiyyuu akka isin na jajjabeessitan barbaada. Yuutuubii koo kana immoo sabiskiraayib godhaatii koomentii irrattis waan jettanii waan tokko gorsa tokko waan hojjechuu natti barbaadanii natti himuu dandeessu. Sabiskiraayib naa godhaa. Laayikii illee godhaa. Akkuma jedhee viidiyoo babbareedaadhaan nan dhufa yaada. Viidiyoo babbareedaadhaan nan dhufa. Yuutuubii kana immoo sabiskiraayib gochuu dhugaa hin irraanfatina. Viidiyoo immoo amma dhumaatti ilaalaan jedha. Laayikii illee naaf godhaa. Galatooma. Kan kanarraa hafe viidiyoo koo qaxxaayii irratti kutaa itti aanu irratti ilaalla. Waan baay'ee isinitti agarsiisa dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee karoorseen jira. Kanaafiyyuu akka isin na jajjabeessitan nan barbaada. Kanaafuu baay'ee galatooma hundi keessaniyyuu. Isinin jaalladha. Thank you so much.